دائمني المهم شهر هذين نجي ناماتي دائمني خارج ما نقول كسانا أنا نقول جنسي نقول جايان بقول مسلم هذا مسلم لكن مخي سالتي كان خلونا هذا ربي توجي يا الله زين بيعود وأنا أقول حاجة بيعود وأنا أقول سلوك عالي بيعود سلوك بيعود وأنا أقول ما شاء الله إذا تبين تبصر بيعود نقول مسلم هذا مسلم والله ما شاء الله كم كده بيعود إذا ما قلت أنا بقول ذوق أنا ورجعي إتجاه سودان آسا بغننا نفتني بلشام بلشيسانا بلشا بلوردين إبراهيم أسبانيا كنوبنا أمي لين سمعنا أكملت بغننا نفتني السلام عليكم. وعليكم السلام. تولي كلامكم أشياء. أواسط النبلا أردو توندا راسكر كنتم. عندي ليسانو. بغير بيا راسكنتا هبلت كنتني لسيجا. خبرجمو وبكرة آمين. خبرجمو آدي تريسا آمين. خبرجمو ميس جون نابت كوريرا. Akasumas Mr. Khalid Islamic Relief Canada Dr. Ahmad Akasumas Kisumot Isawa Jinufa Wambi Isanu Bagabuya Ara Asiter Gabtan and Harufu Sinjetu Urban Guyana Raya Kumobe Kamut Akana Homujat Ugoda Lamadurat Hospitali General Origalana Humbolcha, Nagam Bura Kamunsa, Niadatama, Sabasani, Labani Kuritope of Jintola, of Bovarapa, Vishale Yala, Kashimile Shantabijao Timamo, Hawasania Kumachani Tirani, Aramo, Donarota, Mesha and Islam Karnioch, Seka Mesha Santa Yutula, Asiter Gamani, Hangatok, Kama Asiter Gamula Lala. Akabuchana hanat gammachu guddaa tamatti nagama khanokuni biju tajaajilli meeshaan kun hawaasa akkannu jiru maali waan dhusan akkuma ganama itti gaafatamaan buufata fayyaa ibsaa ture sanatti dhaggeeffachuu ni danda'ama ijaarri ilaaluu ni danda'ama keessiiwwan ammaa asitti agarree fi asitti hin argin baay'een hawaasa kan silaa dhibee adda addaa irra bu'an lubbuu isaa baraaraa as ga'eeti jira jalqaba irratti kan hin jechuu barbaadu Jaalawan dhalattoota aanaa kanaatii fi akkasumas jaalattoota aanaa kanaa warreen biyyaan ba'aa jiran lammiilee isaanii qasii goonaa biyyaatanii xiqqoo qaban irraa gumaachanii meeshaa kana akka as geewwananii fi dhaabbata korangoo kan meeshaa kana nu deeggaree hawaasnoon akka tajaajilu asii dhaqqabsiise hedduu ulfaadhaa galatoomaa jechuun hin barbaada isinillee akkanaa galatoomfattanii barbaada. Arramoo Ega meeshaan salume tajaajila asii kan naatu maali waan jusan hanga tokko isiniif ibsuudhaaf yaalamee jira keessattuu haawwan keenya kanneen karaa dheeraa deemanii dhufan tajaajila gahaa dhabuudhaan duree rakkachaa turanii fi osoo inni fi hospitaala ga'een lubbuun isaanii dabraa turte sana dhiyeenya kanarratti gaafa tajaajila sana argatan lubbuun isaanii illee akka hin baane akkasumatti akka baraaramu gumaacha gama keessanii isinillee baatanii jirtanii meeshaan kunillee واحد من النقطة جولا خنا كوني بينو تجاربين هواس كيني أفكار ناتوري كاشي تيوري مامان تلمامون نلفات لو هيسا يوم بيهوان تيجا قررمو أركو كيني خنا كوفاي ميو هلا لتا أركو كيني خنا كوفامتي كنا hospitaalii ammatuu eegalamee ture san buufanii magaalaa Malkaanaa Bu'aanaa bulchaa keessatti argamu kun waggaatti nama 100 ol deddeebiidhaan tajaajilaa jira.
Sadarkaa hospitaalii kan nu ga'uusan tajaajila sakkanaa jira. Hospitaalatti illee hojjechuu qabaa jechuudha buufanna. Kanaaf deeggarsi isinillee itti fufuu qaba. Isinillee warri dhaabbata kanaan dureen deeggaraa doktaraara dhuftanii qaamaan agartanii akkasumas jaalawwan biraatis warri isaanii wajjin dhuftanii qaamaan agartanii kana caalaadhaan ibsuun hin barbaachisu. Haalatti hawaasni keenya biyya isin simatallee tajaajiluma akka isin irraa gammachuu qabu irraa waan jirusan isin ibsuun barbaada. Kana caalaa fagootan taate hangam takka jaalalloo akkuma agooteef nama galata uffatu nama duratti yeroo beekaa waan ta'eef jecha abbaa barbaadees haa ta'u faranjiis haa ta'u gurraachaas musliimaas haa ta'u kiristaanaas nama tokko qofaadhaaf namni nuti eeggaree aras sadarkaa kanatti hogguu tajaajila. Immoo tokkummaa keenya cimsannee garaagarummaa keenyallee furannee rakkoo hawaasa keenyaa sanii harka ol qabannee waliin dhaabbannee hospitaala sanillee ijaaruu qabnaa waan jirusan asumaaniin isiniif dhaamuu barbaada. Kan hogguun hin warra qaamota adda addaatii fi jaalawwan faraanii fi tureessaa sammuu asitti argina. Hospitaalli hundi ijaaramaa waan jirusanii qabaa jechuudha. Addaan wanta ta'e ture ammanii eegala abdii hedduun qaba. Anillee sagantaa jabduu osoo qabu sagantaa sanaa fi tana taa'ee eegaa ture. Adaamas wantaan qaba ture. Hafeen as taa'ee tana eegaa ture. Kana caalaa yoo tokkooman yoo wal dhageen yoo wal jala deeman hojjechuu ni danda'ama. Uummanni keenya hiyyeessaa miti dureessa garuu tokkoomuun barbaachisaadha. Wal jala deemuun barbaachisaadha. Kanaaf hospitaalli yakkabamees ni ijaarama. Arramoo hospitaala qofa osoo hin ta'in isinillee akkuma ilaaltanii waan biraa akka dabaltanii deemtan abdiin isinirraa qabaa jechuudha. Kan hogguunii fi bu'aa malee miti. Barattoonni digdee ammaarraa akkasii biyya isin simate san digital library as dalagamu deemaa waan akkas keessatti odeeffannoo argina. Bakka isaan biraan gadi beeku waan gaariidha. Kanaaf ni ijaaramsiisanis waan jiruuf ni ijaaramsiisanis abdii qaba. Maaliif dubbii turee jalaalatanii fakkaate baranachuuf gochi laachaa Kana dhaloota guddatu kanaaf bu'uura lafaa'uu barbaachisaadha. Yeroo darbees ji'a muraasa dura mana barnoota fallaanaatiif artisti Kamaal Ibrahim dhufee kompiitaroota hanga tokko gumaachee digital library haala nu mijeessee deeme yaa'uudha har'a asitti turee isaan eegaluutte digital library ni ijaarti. Abdii odeeffannoo kumaan Dr. Ahmad irraa argatte Mr. Khalid lammii Kiristiyaanummaa keessa keeyyan gaarii ta'uu waan ta'eef jecha kanaaf isaanii illee du'ee godhaan baatanii miti. Har'ammoo Dr. Khalid as keessa jira waan ta'eef jecha irra deebi'aa isaan hundaa bakka takkatti nama walitti duraayin nama lamamee qiyyaafatu waan ta'eef jecha isaan illee Islaamic Relief Kanaadaa irraa bakka fuulleessitti kan argamanii kana caalaa hinaasa'u yaa hawaasa irraa faashaan ekspreeshinii isaanii ilaaltanii waan uummanni gaafatu hubachuu ni danda'ama waan ta'eef ana irraa biyyoon hangana jedhe nagayaa ulfaadhaa galatoomaa isin jechuudha. Inggris asmamaa ture kana taasisuudhaan sirna geejjibuu faraanii fi hima isaanii waliin as faraanii keenya akka umuran turee isaaniif waliin ta'uudhaan asitti naafee ameen asuma dhaabuutu. Kamu mungkin mandi kuda tak? Ini siap. يلا خالد يلا. ها؟
family dan gara itu saya menjadi sakit kemudian itu ada di family. Aye, ulama'i khayna khaysa Sheikh Ali Tasbari Palestine की दुआएं मांगने नहीं मिस्टर खालिद रिसाले में मेरी दुआएं करेंगे हमें नसीब आवाज़ صلى الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم انصر جيوش المسلمين في كل مكان. اللهم انصر فلسطين. اللهم انصر فلسطين. اللهم انصر فلسطين. ربنا اتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر جيوش المسلمين في كل مكان. اللهم انصر فلسطين. اللهم انصر فلسطين. اللهم انصر أبناء المسلمين في فلسطين. اللهم انصر أبناء فلسطين في غزة. اللهم انصر أبناء المسلمين في غزة. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اغفر وارحم وانت خير الراحمين. انت حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. ارحمنا المسلمين يا ارحم الراحمين. ارحمنا المسلمين يا ارحم الراحمين. ارحمنا المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل المسلمين في كل مكان. سبحان ربك. I just want to say, I don't know how many speak Arabic or speak English. I just want to say, Galatuna for everyone. الحمد لله. بدي أشكر الجميع على تساندكم مع فلسطين وسيدنا الشيخ. شكرا جزيلا للدعاء. طيب، واحنا ان شاء الله بمساعده سيد فرهان وجو والدكتور احمد رح نضلنا مع بعض، يعني ان شاء الله نخلي المجتمع احسن ونتطور للاحسن يا رب، ونقدم كل ما نقدر عليه يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. يا رب امه فلسطين تمس. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي برما وفي الشام والشيشان يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر امه غزه. اللهم انصر امه غزه. اللهم انصر امه غزه.